Ora quanto bitbargana kan dhuftani sagaleen qabamaadha. Interrupt yoo isin godhe nama fatina development economics eegalleerra yoo danda'an partii sadaffaa isa ilaalaa jechuudha. Introduction yoo tokko ilaallee definition ilaalleerra nature of development economics kan jedhu ilaalleerra what do you mean by economic development kan jedhu ilaalleerra objective ilaalleerra tokko tokko shanirra jira himeen so kallattiidhaan gara sanaa deemnu. Namoonni baay'een enjoy godhaa jirtu yaada keessan ibsartu baay'ee namatti tola. Hiriyoota keessaniinis gaa wal gargaara wal duukaa socho'uudha. Kan bal'aadha waan ta'eef. Tokko tuqaa shanarra jira. Tokko tuqaa shanarra jira. Objektiivii sadii misoomni tokko kan dinagdeen tokko misoomarra jira jedhuuf ulaagaa kana sadan akka guutuu qabu ilaallee turre. Achi keessaa garaagarummaan tokko tuqaa shan misooma dinagdee fi misooma guddatee yookaan guddina jedhu garaagarummaan isaa maal akka ta'e economic growth yookaan misoomni guddina kan jennu guddina dinagdeeti kan jennu naannoo konseptii akka ta'e yaadrimee dhiphoo keessattuu jijjiirama lakkoofsa mul'atutti kan xiyyeeffatu GDP'n ammanatti guddateera kan jedhu ta'uusaa akka inni si yaadattaniif kan isinitti hime yeroo baay'ee gaaffii wal jala darban growth is necessary but not sufficient condition for development kan jedhu guddinni barbaachisaadha malee misoomaa fi haala gahaa miti yookiin gahaa miti quubsaa miti jechuudha. Garuu haalaan isaa amma dhugaa ta'a. Guddinni jiraate misoomaaf barbaachisaadha. Garuu quubsaa miti. Guddinni yoo jiraate misoomni taanaan dinagdeen GDP'n dabaleera, saving'n dabaleera. Garuu misoomni hin jiru taanaan quubsaa miti jechuudha. Garuu misoomni yoo jiraate dirqama guddinni jira. Faalaan isaa dhugaa ta'a jechuudha. Isuma kanatti taane yaada keessumayyuu Mikaa'el Fard Toodaroo fi Stephen Smith jechuudha. Toodaroo fi Smith kitaabni isaanii development economics keessumaan isatti xiyyeeffata yoo danda'ame revisioniidhaaf kan moojula Itoophiyaan Ministry of Educationidhaan qophaa'e giddu galeessa godhachuudhaan Toodaroo ilaaluu yaalla gara boqonnaa 14 akkas qaba. Keessattuu toppii 5 chaaptariin kana wal qabata jechuudha. Achirraa egzaamilii tokko tokko shaakala after we have concluded this one. Namichi kun maal jedheera akkaataa yaada isaatiitti jechuudha. Namoonni kun lamaan maal jedhani economic development yookaan misoomni dinagdeedha. Adeemsa yookaan it is a process of improving the quality of all human lives. Adeemsa qulqullina jireenyaa nama hundumaa fooyyessuu adeemsadha jechuudha. Economic development jechuun akka isaaniitti the process of improving quality of all human lives and capabilities. Dandeettii jireenya dhala namaa adeemsa qulqullina jireenyaa fi dandeettii dhala namaa hunda fooyyessuudha. Akkamitti by raising people's level of living sadarkaa jireenya namaa ol kaasuudhaan self esteem ofitti amanamummaa uumuudhaan fi freedom bilisummaa namootaa ol kaasuudhaan maal gochuudha. Adeemsa qulqullina jireenyaa fi dandeettii dhala namaa hundaa fooyyessuudha. Nama tokko biyya tokko naannoo tokko qofaa miti. Economic development akkaataa Toodaroo fi Smithitti. Akkasuma Philosopher Mayer jedhu it is an upward movement jedha inni immoo. It is an upward movement of entire social system. Sochii sirna hawaasummaa guutuutti gara olitti taasifamudha. Yookaan ol sochii hawaasummaa ol guddachuudhaaf taasifamudha. Or it may be interpreted as the attainment of a number of ideas of modernization. Akka yaada ammayyeessuu, yaada ammayyaa ta'etti baay'ee galmaan ga'utti hiikamuu danda'a. Yaada ammayyaa baay'ee fooyya'aa ta'e galmaan ga'utti hiikamuu danda'a jedha. Sochii sirna hawaasummaa guutuu gara olitti taasifamu yookiin gara ammayyeessuu ol guddisuu dabaliisaa jedha Philosopher Mayer. Maaltu economic developmentiin isaanis such as rising kan akka ol kaa'uu kun kan maal ol kaasuudha productivity oomishummaa ol kaasuu ol guddisuun social and economic equalizations wal qixxummaa hawaasummaaf dinagdee modern knowledge beekumsa ammayyaa improved institutions and attitude dhaabbilee fi ilaalcha fooyya'aa ol kaasuudha. So akka yaada Philosopher kanaatti jechuudha.
Kanaafuu piroosoferri kun piroodaaktivitiin ol ka'ee oomishtummaa yoo guddate, walqixxummaa hawaasummaa fi dinagdee yoo guddate, sooshaal and ikonomik koalizeshinii yoo jiraate, beekumsa ammayyaa moodern naawuloojii, improved institution attitude, dhaabbilee ilaalchaa fooyya'aa yoo jiraate, maal jedha jechuudha, upward movement of entire social system. Hawaasi sochii sirna hawaasummaa guutuutti gara oliitti ol taasifamu economic developmentidha jedha. Nice. Tokko tuqaan jedhamu murtoo baay'ee barbaachisaa chaaptarii kana measuring economic development misooma dinagdee kana safaruu. Maaliif raawwii hojii dinagdee beekuuf jecha yookaan in order to know the performance of the economy. Raawwii hojii dinagdee beekuuf jecha we need measurement of economic development. Maaltu barbaachisaa? Safartuu misooma dinagdee nu barbaachisa. Raawwii hojii dinagdee beekuuf safartuu hojii dinagdee nu barbaachisa. In order to know the performance of the economy, we need measurement of economic development. Marree, a number of measurement methods are used. Measurement safartuun hedduun tajaajila kan kennan jiru. Guddina dinagdeedhaaf kan nu gargaaran jechuudha. Biyya tokko keessatti in a given country biyyatti adda adda ta'uu danda'a, garuu akka waliigalaatti safartuu hedduu qabna. Safartuun dinagdee gosoonni safartuu dinagdee gurguddoon kanneen armaan gadiiti. Major types of economic development measurements are the following. 1. Gross national product yookaan waliigala oomisha biyyaalessaa, or per capita income yookiin galii nama dhuunfaa nama tokko fi galii mataa namaa ittiin lakkaa'uudhaanii hojiirra oolmaa dinagdee biyya tokko beekuun hin danda'ama. Isa kana micro economics 1 chapter 2 plus freshman economics chapter 6 achirra jira. GDP akkamitti akka calculate goonu, gross national product is. Inni lammaffaan human development index yookaan indeksii bakka bu'ee guddina namaa kan agarsiisu human development indexidhaan kan safaramu jira. Isa kan ilaalla. Kan biraan human poverty index hiyyummaa dhala namaa indeksiitti maxxanee ibsamutu jira. Lakkoofsi wayii bakka bu'ee jechaadha. Inni arfaffaan multi-dimensional poverty index kan jedhu indeksii hiyyummaa kallattii hedduu qabu kanatu hojiirra oolmaa dinagdee biyya tokkoo beekuuf nu gargaara lakkoofsaan. Erga kana jenne egaa to say a country has achieved economic development, at least the following conditions should be satisfied. Biyyi tokko guddina dinagdee ishee galmaan geesseetti jechuudhaa fi haalonni armaan gadii guutamuu qabu jedha. Tokkoffaa a long period of economic growth, guddina dinagdee yeroo dheeraa qabaachuu qabdi. At least for 2 or 3 decades, yoo xiqqaate waggoota 12 yookaan 3f guddina dinagdee yeroo dheeraa qabaachuu qabdi. Lammaffaan reduce income inequality, wal caalmaa galii hir'isuu danda'uu qabdi. Sadaffaan the economic growth should become with participation of many people. Guddinni dinagdee kun hirmaannaa uummata bal'aatiin kan dhufe ta'uu qaba. Afraffaan reduce absolute poverty over a period of time. Hiyyummaa guutuu yeroo tokko keessatti hir'isuu danda'uu qabdi. Kanneen arfan kana yoo guutte biyyi tokko to say a country has achieved economic development. Economic development ishee galmaan geesse. At least kanneen armaan gadii kana guutuu qabdi. Gama kamiin developmentiin misoomni maal agarsiisa? Also implies a fundamental change in structure of the economy. Misoomni caasaa dinagdee irrattis jijjiirama bu'uuraa kan agarsiisudha. Jijjiirama bu'uuraa caasaa dinagdee irratti fiduu danda'uun matumti isaayyuu misooma jedhama. Isaanis tokkoffaa caasaa dinagdee irratti jijjiirama fiduudhaan jijjiirama fiduun bu'uura kan agarsiisu, jijjiirama bu'uuraa kan agarsiisu
misoomna akkamitti tokko rising share of industry gahee industirii dabaluu qooda qonni GDP yookaan immoo oomisha dimshaasha biyyaalessaa keessatti qabu hir'isuudhaan kan industirii immoo ol kaasaa yoo deeme caasaa dinagdee biyya sanaa jijjiireera jenna misoomni. So rising share of industry gahee industirii dabaluudhaan along with falling share of agriculture in GDP. Lammaffaan misoomni caasaa dinagdee jijjiiruudhaan gahee isaa taphateera kan jennu lama. An increase in percentage of people living in city rather than countryside. Namoonni baadiyyaa osoo hin taane jiraattota magaalaa baay'isuu yookaan immoo namoonni baadiyyaa osoo hin taane magaalaa keessa jiraatan dhibbeentaa dabalaa dhufuu yoo danda'an. Jiraattonni magaalaa parsantii isaanii kan warra baadiyyaa magaalaa keessa namoonni jiraatan yoo dabalaa dhufan urbaanizationii. Sadi passing through a period of accelerating and then decelerating population growth. Yeroo guddina baay'ina uummataa saffisiisuu sanaa booda saffisiisuu keessa darbu. Guddina uummataa ariifachiisaa yoo jiraate baay'inni wal horuu ta'u population growth jechaadha. Sadaffaan consumption pattern also changes from necessary to consumer durables. Akkaataan fayyadamaas ni jijjiirama jechaadha. Namoonni consumption pattern jechuun akkaataa fayyadamaa, akkaataa sooramaa, bittaa gurgurtaan namoota dura waa'ee necessity wantoota barbaachisoo bituu ta'e amma ammoo inni wantoota isaan barbaachisa. Namni dura ashaboo qofa bituu ta'e amma ashaboo bituu irraa waan consumer durabilii turuufii kan danda'u mana turuufii kan danda'u bituu yoo danda'e. Ataakiltii firaafiree bituu irraa waan mana turuu danda'u yoo bituu danda'e. So from necessity to consumer durabilii consumption pattern yoo jijjiirame misoomni jijjiiramsa dinagdee keessatti gahee isa taphateera jenna. Okay. Safartuun dinagdee misoomaadha. Gross national product yookiin price consumption index ni. It is two major development akkuma isin beektan GDP yookaan GNP dinagdee biyya tokko tasharuudhaaf dogoggora kan qabu ta'uu agarsiisa yookaan kan nama dogoggorsu ta'uusaa ibsineerra. Armaan dura maayikiroo irratti sababiin isaa sababii armaan gadiiti. Tokko maal jennee hojiiwwan oomishaa gabaaf hin dhiyaanne hin dabalatu. GDP yeroo kaalkuleet goonu. Fakkeenyaaf namoonni mana duuba oomisha adda addaa muduraa facaafachuu danda'u isaan dabalatu. Garuu keessaa namoonni waan fudhatan filatu. Underground economy jedhaniin isaanii. Kanaafuu using growth of GDP to measure development is misleading. Dogoggora waan ta'uuf nama dogoggorsa waan ta'eef GDP safaruudhaan misooma dinagdee biyya tokkoo beekuun ni ulfaata. GDP calculationidhaan GNP nis akkasuma. Sorry sagaleen qabamaa dhufeera. No matter if you repeat once nearly half of the semester. Kanaafuu GNP measures productive activity. Wantoota productivity ta'an qofa oomisha irra jiran qofa kan inni safaru. In very narrow way isaan immoo dhiphiseeti kan inni safaru excluding the market productive activities. Hojiiwwan oomishaa gabaaf hin dhiyaannedha isaan. Market productive activity jechuun hojiiwwan oomishaa gabaaf hin dhiyaanne hin dabalatu. Lammaffaa GNP do not include any monetary change in economy. Jijjiirama maallaqaa hin taane kan dinagdee keessatti mul'atu hin dabalatu. Kan qarshiidhaan waliin jijjiira. Fakkeenya hojii tola ooltummaa. Tola ooltummaa namoonni hojjetan isaan kan dabalatu. Qulqullina naannoo irratti namoota hirmaatan GDP keessatti kan kaalkuleet hin ta'u. Okay. Wanta hedduu dura waaqii qaba jechuudha. So GDP do not include any monetary change in the economy. Such as life expectancy fakkeenya horii namoota jireenya namoolii namootaatiin wal qabatu family love. Kanneen akka umurii jireenyaa jaalalaa fi jibba namoonni waliin dabarsan gabaa wal gargaarsa nagaa jijjiiramoota biroo jijjiirama wal gargaarsaa qabatanii wal deeman hin dabalatu. Such as life expectancy umurii jireenyaa family love jaalalaa fi jaalala maatiiwwanii and affection is peace nageenya as a variables capturing change in welfare. Isaan kan dabalatu. Sadaffaa personal consumption dictates nothing about the distribution of the change in income that has appeared in GDP growth.
Waa'ee raabsa jijjiirama galii guddinaa GDP keessatti mul'ate homaa nutti hin himudha. Waa'ee raabsa jijjiirama galii guddinaa GDP keessatti mul'ate homaa nutti hin himu. Distribution of change in income haala namoota biraatiin GDP galii sassaabamu malee akkamitti namootaaf akka raabsame homaa nutti hin himu. Homaa nutti hin himu. Realizing the problem of tokko tuqaa itti fayyada. Measuring economic development and growth. Realizing the problem of GNP or as measure of economic development rakkoo kana furuudhaaf rakkoo GNP yookaan PC kana furuuf akka safartuu guddina dinagdeetti dhugoomsuudhaaf jechuudha. Qorattoonni baay'een isaanii yaada dhiyeessuudhaan indeeksii qulqullina jireenyaa kan ta'e akka indeeksii misooma barbaachisaa ta'etti ilaalamu qaba jedhanii amanu. Innis immoo human development indeeksii jechuudha. Innis kanneen armaan gadii keessaa gadi of keessatti qabaachuu danda'a. Realizing the problem of this one as measure of economic development, most researchers propose the quality of life index. Quality of life index qorattoonni hedduun rakkoo GNP'n safartuu dinagdee ta'ee dhugoomsuu dadhabee fi qorattoonni baay'een isaanii yaada dhiyeessuudhaan quality of index kan jedhu indeeksii qulqullina jireenyaa akkamitti fudhatanii akka indeeksii misooma barbaachisaa ta'etti safartuu ta'ee nu gargaara jedhanii yookaan ilaalamuu qaba akkasitti jedhanii murteessanii jechuudha. Innis kanneen armaan gadii of keessatti qabaachuu danda'a. Itimee tarii kanneen armaan gadii of keessa qabachuu danda'a. Maaltu quality of life index? Tokko educational and literacy rates. Sadarkaa barnootaa fi dubbisuu fi barreessuu danda'u namoota. Educational and literacy rate. Educational level sadarkaa barnootaa fi literacy rate dubbisuu barreessuu danda'u. Life expectancy umurii jireenyaa. The level of nutrition as measured by calories supplied by per head. Sadarkaa soorataa akka dhiyeessii kaaloorii nama tokkoof madaalamutti yookaan mataa tokkoof madaalamutti. Afur consumption of energy per head fayyadama anniisaa mataa tokkoof yookiin nama tokkoof. 5 consumption of consumer durable per capita fayyadamaa yookaan fayyadama tajaajilamaa yeroo dheeraa turuu danda'u mataa namaa yookaan nama dhuunfaaf. 6 the proportion of infant mortality per thousand of live population uummata lubbuun jiru 1,000 keessa qooda du'a daa'immanii yookaan baay'ina du'a daa'immanii kan of keessatti qabatu ta'a. Akkasuma tarii isaan kan of keessatti qabata jechaadha. Okay. Of keessatti qabata jira quality of life index inni isaan propose godhan sun jechaadha. Okay. Tokko tuqaa ja'a measuring economic development human development index akka safartuu misooma dinagdeetti fudhanna HDI kana HDI. Bara 1990tti jechuudha safartuu haaraa mala bal'aa wal bira qabuudhaan sadarkaa jireenya biyyoota gidduutti fi yeroo gidduutti raawwatamuu danda'u kan kennu human development indexidha. 1990 dhaabbanni United Nation Development Program kan inni maxxanse human development index akka safartuu haaraa mala bal'aa walii bira qabuun sadarkaa jireenya biyyoota gidduutti yookaan fi yeroo gidduutti biyyoota gidduutti haa ta'u yeroo gidduutti raawwatamuu danda'u kan kennu ta'uu isaa mirkaneessaniiru. In 1919, the United Nations Development Program published a Human Development Index or HDI, a new measurement that provides broad measure by which inter-country and intertemporal comparison of living standard can be undertaken. Kanaafuu HDI kun jechuudha indeeksii guddina hawaasa dinagdee or HDI is an index that measures national socio-economic guddina hawaasa dinagdee biyyaalessaa based on combined measure of education safartuun walitti makamaa barnoota education fayyaa health fi galii dhugaa and adjusted real income per capita mataa namaa fi nama dhuunfaaf sirreeffame irratti hundaa'uudhaan kan tajaajilu jechuudha. Kanaafuu it is a composite index that measures average achievement in country in 3 basic dimensions of human development. Giddu galeessaan bu'aa ba'ee biyya tokkoo gama bu'uura misoomaa dhala namaa misooma dhala namaa 3 of keessatti qabata jechuudha. Kuni bu'uura misooma dhala namaa 3 kun fayyaa,
health barnoota education fi galii yookaan income isa jennuun safarama jechuudha. Isaan kana sadan bakka bu'ee isaaniitiin calculate erga ta'e iddoo tokkotti cuunfameetu HDI index composite isaaniiti jechuudha. Tokko A along and healthy life as measured of life expectancy. Akka life expectancytti healthy bakka bu'aa jechuudha kun. Healthy bakka healthy maal fayyadaman along and healthy life bakka bu'een healthy isaan fayyadaman life expectancy achivers umurii dheeraa fi fayyaa qabeessa akka umurii yeroo dhalataniitti madaalamuudhaan yeroo dhalatee kaasee namni kun ammam jiraate ta'edha jechuudha. Inni maal bakka bu'aa fayyaa qabeessummaa isaa bakka bu'aa jedhanii amanu. So namichi kun fayyaa qaba jedhanii amanu sorry. Lammaffaan knowledge akka bakka education jechuudha. Knowledge is measured by adult literacy rate. Umurii kanuma sadarkaa barnoota ga'eessotaa lama sadaffaa isaanii fi combined gross loan ratio for primary, secondary, tertiary school inni kun immoo beekumsadha. Akkaataa saffisa dubbisuu fi barreessuu ga'eessotaa. Barreessuu fi dubbisuu ga'eessotaa lama sadaffaadhaan baay'isaa. Akkasuma walitti makama yookaan reeshoo galmee waliigalaa manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa, sadarkaa lammaffaa fi sadarkaa olaanaa baay'ina isaanii tokko sadaffaatiin hiruudhaan iddoo tokkotti maal jenna naawolojii bakka bu'aa jechaadha. Inni asitti income jedhu immoo inni immoo sadarkaa jireenya gaarii jiraachuu namootaa akka GDP mataa namaatti nama dhuunfaatti walqixxummaa humna bittaa. Walqixxummaa humna bittaa jechuun purchasing power parity. Purchasing power parity doolara Ameerikaatiin madaaluudhaan lakkoofsa wayinuu kenna. Isatu bakka income jargoona jechaadha. So a decent standard of living as measured by GDP per capita and purchasing power parity or PPUS walqixxummaa humna bittaa purchasing power parity USA dollars doolara Ameerikaatiin madaaluudhaan lakkoofsa nuu kenna. Isaan kana sadan tokko sadaffaa walitti daaneetu sadan isaaniiyyuu HDI arganna jechaadha. Wanti isin beekuu qabdan kun tarii class based test ta'uu danda'a. Ni outside of school test ta'uu danda'a. Kan question ta'uu danda'a. Kanaafuu akka United Nation Development Program jedhutti HDI GDP per capita yookaan decent standard of living kan jennu Y umurii dheeraa yookaan jireenya fayyaa L fi beekumsa wayii barnoota seedu quba E of keessatti qabachuudhaan calculationii isa formulaatti kennanii jiru. Kanaafuu HDI kan jedhu walqixa functionii maaliiti jechuudha. Y jechuun decent standard of living umurii jireenya dheeraa yookaan jireenya fayyaa. E education wayii barnoota L life expectancy jedhu of keessaa qabata jechaadha. Y per capita income galii mataa namaa nama dhuunfaa. E literacy rate sadarkaa dubbisuu fi barreessuu namootaa. L life expectancy achivers umurii akka yeroo dheeraa dhalatanitti umurii isaanii jechuudha. Umurii meeqa akka jiraatu kan of keessaa qabata jechuudha. HDI kun functionii sadi. So the conceptual and the methodological problem. Rakkoon yaadrimee fi mala guddina dhala namaa. Okay. The conceptual and methodological problem of quantifying and measuring human development becomes more complex for what? For the following. Rakkoon yaadrimee fi mala guddina dhala namaa safaruu fi caalatti walxaxaa ta'uuf kan inni walxaxaa ta'uuf kanneen armaan gadiiti. Keessuma kanneen armaan gadii irratti baay'ee walxaxaadha jechuudha. Maal gochuun rakkoon yaadrimee mala guddina dhala namaa safaruu baay'ee walxaxaadha jechuudha. Maaliif kanneen armaan gadiitiif tokko political freedom bilisummaa siyaasaa, lama personal security nageenya dhuunfaa, sadi interpersonal relation yookaan hariiroo namoota gidduu jiruu fi physical environment wantoota naannootti mul'atu irratti hundaa'uu danda'a. Okay, now we have going to calculate HD. Naannoo kanatti otoo hin deemin tura. Fakkeenya kanatti ilaalin dura HD calculate godhin kana revise godhaati. After that we have solved this function. Thank you for these tutorials. Yeroo haaraa taatan subscribe, comment godhaa. Turtii gaarii.